Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Hagadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lola guddaa jiddu galeessa biyyattiitti waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gamasaatiin addoota waraanaa hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan lakkaaman jiddu galeessa biyyattiitti akka baala mukaatti harcaa jiraachuu WBOn kan beeksise ammoo addoota waraanaa maratti injifannoo gurguddoo gonfachuudhaan hidhannoowwan hedduus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojuudhaan magaalotaas hedduu qabachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Kanarratti ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad waajachuu baatullee humna kanas lolaa akka ture himaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humna diinaa qulqulleessaatiin jira Oromiyaa keessaa. Oromiyaan kana booddee bakka awwaalcha diinaati malee humnoota diinaatis insimattu kan jedhan. Humna diinaa ammoo bakka awwaalcha isaanii qopheessine isaan simachuudhaafis hojiitti jira jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa kan jira. Waraanni isaanii bakkoota hedduus qabachaa jiraachuu himaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi TPLF erga waliigaltee nagaa labsanii mootummaa TPLF wajjin lola dhaabuu irratti waliigalanii as ammoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaan qilleensarraa kan jabaate. Duraan ammoo Maqaletti raawwatamaa kan ture yeroo ammaan tana jiddu galeessa biyyattii Oromiyaa bakkoota garagaraattis raawwachaa jira. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gamasaatiin haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaan taasifamaa jiru Oromiyaa keessatti imala kiyyarraa duubatti nan deebisu diinaniin buqqaasa jechuudhaan kan dhaadate. Imala isaatis itti fufu beeksisee jira. Yeroo lolli guddaan kun gaggeeffamaa jirutti ajajoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduun isaanii hojiin ala ta'anii hedduun isaaniitis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamanii hidhaa keessa buufamanii jiraachuunis himamaa jira. Sababbiinis ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO dura dhaabbachuu hin dandeenye humni isin hoogganaa jirtan tooftaadhaaf waraana kanaaf lafa gallakkiftanii duubatti adeebi'aa jirtu. Biyyaaf qabsaa'us hin filanne biyya ganaa jirtan jechuudhaan Abiyyi Ahmad humnoota waraana isaanii ajajan hedduu isaanii qabanii hidhaa keessa buusanii akka jirantu himamaa jira. Yeroo ammaan tana lolli kun ajajaa waraana biyyattii waliigalaa Birhaanuu Juulaatis hirmaachisuuf waan deemu fakkaata. Jalmarroon ammoo gamasaatiin lola kana gubbatti hirmaatanii kan mul'atan. Keessattuu lixa Oromiyaatti yeroo magaalaa Naqamtee qabatanii fi akkasuma bakkoota garagaraatti lola gubbatti hirmaachuudhaan meeshaa gurguddos yoo dhukaasan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marroon mul'atanii jiru. Marroon tarsiimoo lolaa jabduu lafa kaa'uudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo marti humna isaaniitii wajjin loluu akka qaban ergammoo ajaja gubbaarraa dabarsanii lola gubbattis hirmaatanii akkaatuma lafa kaaniin lolicha gaggeessuudhaan injifannoo guddos gonfatanii magaalota hedduu qabachuudhaan aanota hedduu bilisoomsanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad keessaa baasanii injifannoos labsatanii jiru. Lolichi otoo hin dhaabbatin adda waraana hedduuttis itti fufee kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo kan durii caalaas adda ta'uudhaan mul'achuu itti fufee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan baay'inaan ammoo bakkoota garagaraatti tarkaanfii yoo fudhatuu fi magaalota ammoo yoo seenus kan mul'ate. Kan kanaan dura mootummaan Abiyyi Ahmad TPLF galaana uummataa nutti bobbaase jechuudhaan naannoo Amaaraa keessaa baqachuun duubatti deebi'een kan wal fakkaatu jechuudhaanis himamaa jira. Ajajaa waraanichaa lixaa fi jiddu galeessarraa akkasuma kibbarraa humna guddoo bobbaasuudhaan bakkoota garagaraatti addoota
iddoota waraanaa garagaraatti haleellaa jabduu fudhachuudha mootummaa Abiyyi Ahmadis ammoo dhamaasaa kan jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad lafoodhaan guutumattuu humna waraana bilisummaa Oromoo WBOs akka dura dhaabbachuu dadhabes ifatti mul'achaa jira. Yeroo WBOn iddoota waraanaa garagaraatti tarkaanfii ilaalessaa yeroo wal fakkaataatti ammoo mooraalee humna waraana mootummaa Abiyyi Ahmad gobbatti fudhatu. Mootummaan Abiyyi Ahmadis humna waraanasaa yeroo kanatti haleellaa qilleensarraa diroonii maleedhaan ammoo lafoodhaanis qaqqabu dadhabee jira. Bakkoota garagaraatti asoosaa dabalatee humnoota mootummaa federaalaa wal makoo ta'anii lixa Oromiyaa loluudhaaf bobbaafaman. WBOn ammoo torbee kana keessa konkolaataa hedduu osoo isaan imala gubbaa jiranii kan barbadeesse. Ergasirraa eegaluudhaan waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad kan akka malee naasu jabduu keessa gale ammoo humnoonni mootummaadhaa konkolaataan adeemuu kan lakkisan. Yeroo isaan konkolaataa fi akkasuma lafoon imalanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn odeeffannoo argateen osoo isaan adda waraanaa hin geenye bakkoota garagaraatti waraanumti bilisummaa Oromoodhaa barbadeessaa jiraachuun kan himamu. Kunis ammoo muddamsu jabduu kan uume WBOn saffisa jabaadhaan gara jiddu galeessa biyyattiittis fuula isaa deeffatee haga magaalaa guddittii biyyattii naannawa Shaggarittis tarkaanfii jabduu fudhachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan magaalota aanota hedduu qabachuu qofa otoo hin taane ammoo buufataalee waraana Abiyyi Ahmad hedduu dhuunfachuudhaan hedduu isaanii barbadeessee hidhannoo gurguddoos hidhattoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfachuus beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Marroon gama isaaniitiin kanaan dura ammoo dubbii dubbatan keessatti hidhannoon keenyaa fi galaan keenya dugda diinarraa hiikama jechuudhaan kan dubbatan. Sanuma ammoo hojitti siikaa akka jira yeroo ammaan tanaa ifatti mul'isaa jiru. Bakkoota garagaraatti lola yeroo ammaan tanaa godhaa jiran kanaan ammoo qawwee AKM hedduu akkasuma bireeniidhaa fi dishqaa dabalatee akkasumatti illee dhukaatu rookeetiidhaa RPG dabalatee kanneen biroo hedduu ta'an humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa booji'uudhaanis mul'isanii jiru. WBOn lola kana jabeessee kan itti fufee kutaalee Oromiyaa mara keessatti ammoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dhuunfachaa jiruttis hawaasni Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa yoo simatus kan mul'ate. Waraanichi cinaa dhaabbachuudhaan humna mootummaa ammoo kan diinoonfatan mootummaan Abiyyi Ahmadis kanaan dallanuudhaan haleellaa qilleensarraa bakka waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dhuunfatetti otoo waraanaa fi ummata addaan hin baasin raawwachuu kan itti fufee lubbuu qulqulluu ummata Oromoo hedduus galaafatee jira. Haleellaan qilleensarraa kaleessas jabaatee Oromiyaa iddoowwan garagaraatti gaggeeffamaa kan ture. Namoota nagaatis hedduu lubbuu galaafatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad haleellaa yeroo ammaan tana raawwachaa jiru kanaaf itti gaafatama jalaas hin bahu jechuudhaan kan dubbachaa jiru mootummaan Abiyyi Ahmad. Mootummaa